دبين إرسنت فكاتا لا وقاتك كويا لم غفر رمضان جد ما شاهد كبتي الله أكبر الله أكبر حر وقاتك في قويا لما فاكوت يرجن جرى إسلام ما ترفع جرى جرى بديني اسمه تسجل لساتي نونجلك الحمد لله أبوليس كينيا حيدر وان غرغدا وان برباچي سبا إسها سيجرا وانتي هر عبدي دا برباچي عنفاتي ودي بنا كونجل كبكاسني وعالم دوادا توكو دعاء دامبردا بچو لمتا وان قبدنين حما ياليسا كون قلمجه أكا إسا جلقبات ديبه gochuu dhaaf kan deebisu rabbu madha garuu nu yaalsifachuun bakka barbaachisuun gahuun as keessattis ta'e iddoo biraatti illee barbaadama yoo ta'e haga xumuraatti wajjiniin dhaabbanne akkuma obboleessi keenya jedhe aafiyaa isaa jalqabaa sanatti deebi'ee bakka duraan isa beeknuu fi kana caalaa daran akhlaaqaan naamusaan hawaasummaadhaan amantaadhaan akka inni hojii isaa idileetti deebi'u rabbiinis kadhachaa isin immoo du'aa keessanii fi waan qabdaniin bira dhaabbadhaa isinii jechuu barbaanna dabalata akka obboleessi keenya makaasee namoonni akka carraa argattanii isa ziyaaruudhaaf naannoo kana dhuftan tokkoffaa dhukkubsataa biratti waa haasa'uun sagalee mayyuu achi ol fuuchuun akka shari'aa keenyaattis akka amantaa keenyaattis dhorkaadha isa bira ta'anii du'aa duwwaa kadhachuudhaafi wanto jechoon negatiiviin akkasii dhorkaadha jechoon negatiiviin dhukkubsataa waan biraa keessa gashu walumaa galatti dhorkaadha akkuma shari'aa keenyaatti shari'aan keenya koo diinul hayaati diini jireenya kee guutuu of keessaa qabudha akkatti teessu akkatti deemtu dhukkubsataa bira akkatti hidhattu yeroo bira teessu waa hunda keessatti guutuudha waa hunda of keessaa qaba alhamdulillahi rabbil alamin amantaa guutuudha waan ta'eef amantaa feetiin fedheyyuu namni fedhe yoo qabaatee dhufe amantaa fedhe keessatti hunduuduudha mataasaa qaba waan ta'eef warri osoo wal hin qoodiin amantaadhaan wal hin qoodiin obboleessa keenya abdii ziyaaraadhaaf as dhuftan illee miira gammachuu abdii itti horu malee waan isa naasisu yookaan waan isa qalbii isaa cabsu qalbii cabdanillee boo'uudha yoo ta'e waan akkasiirraa of qusachuun barbaachisaadha jedhee tayyaadha yaadu duwwaa moomiti dirqamadha akka qajeelfamaattis fudhadhaa isiniin jechuun barbaada assalaamu alaykum warahmatullah wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh dhimma obboleessa keenya abdii raggaasaatti wal qabatee waa hedduu waan jiru takka takkaan guyyaarraa isin biraan geenya waan ta'eef isin kallattii biraatiin hin burjaaja'inaadha inshaallah galatooma waraabula deebanaa dagaagaa daraaraa nuuf jiraadha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh inni biraa immoo wanni akkanatti viidiyoo deddeebinee waraabnuuf maali waa lamaafi tokko nam tokko waanuma abdiin guutuma bakka gubatee dhumatee hin dubbanne hin sossoone namallee hin beekne ufillee hin beekne warra akkasii hubatetti illee jira akkasii miti jennee haqa isinitti himu jirra lamaffaa nam tokko yoo akka tasaa Facebook isaa irratti TikTok isaa irratti waa post ta'anii waanuma abdiin Facebook fayyadamu waa barreessu TikTok illee irratti waa post itti fakkaata haqiqatan dhugaan jiru kanneen lamaanis miti dhugaan jiru fayyaa amma harki isaa kunniin lamaan ishiggeedha waa takka ufiyyuu tuquu hin danda'u osoo as bira hooqachuu jedhanii hooqachuu hin danda'u kan harki bitaas harki mirgaas miilamuu hin deddeema waan achirraa fi hin dhagaa naman beeka wanti inni dagate hin jiru takka takkaan waa hunda addaan baafatee beeka nama wajjin haasawaa miira nama fayyaa sanitti kolfee taphachuu ashaquu nyaachuu dhuguu sanniin ittiin leengalli garuu waan akka fasaashii xiqqaan dhugaa nyaata xixiqqaallee hin fayyadamaa waan achirraa fayyi dhawaataan fayyaansaa numa deemaa jirti ammoo wanni hawaasni hubachuu qabu maalidha abdiin akkuma dhukkuba kaawwanii torbaan takka torbaan lamatti fayyee ka'ee fi kase ullee jira tiriitimentii yeroo dheeraadhaa barbaada yaala yeroo dheeraadhaa barbaada isini galee yaala yeroo dheeraadhaaf ammoo waa wayyaa barbaachisa waan hagammaa walii qabdan inshaallah isinitti guyyaa biraa ammaaf ammoo taargeetti barbaadne sanii hin dhaqqabne waan ta'eef hundumtuu halkanii fi guyyaa waan bira dhaabbadha dhugaadha amma ayatolaan manguddichi umrii isaa 86 akkasimi 86 mootummaan Iraan kan gadda USA Amerikaan ajjeefte guyyaa takkaaf lama irraa haasanii addunyaa waan biraa haasofte akka hin duraan godhina guyyaa takkaaf lama waa'ee abdiidhaa kun dhugaa kun soba kun ol qabee kun qaqqabee waa hedduu haasaamee dagannee bira dabruu hin qabnu
eega jalqabne waan jalqabne san galmaan gahu qeerransa eegeen qabanii qaban gadi dhiisanii saniifuu akka nu argaan galan taane hundumti keessanuu waan qabdaniin yaadan qaamaan qalbiin nu cinaa dhaabbadhaadha warroon hagammaa nu cinaa dhaabbatan kanneen maqaa keessan dhoofne gareen shaadaadha akkasumallee ustaazawwan keenya biyya alaa biyya keessaa namoonni hedduun sanii fi qaamonni amma galateeffatuudhaaf maqaa qabnu akka tasaala nuuraa qalbiin cabne hospitaala Keerlaand irraa jalqabnee doktoroota Keerlaand narsoota hattaa waardiyyaa hulaallee wallaahi kijibaaf mitiiju waardiyyaan bakka jiranitti warri qulqulleessitootni hundi isaanii hiriyoonni abdiidha kan kiristaanaa kan musliimaa hundi isaanii kan maqaa kaasnee hin xumurre hedduudha walumaa galatti inshaallah yoo rabbiin nu laaffise sagantaa guddaa sagantaa bareedaa yoo abdiin fooyya'insa bareedaa fi fayyaansaa bareedaa yoo ta'e inshaallah sagantaa bareedaa qopheeffannee tartiibaan nama hunda rabbiin illee galateeffannee ilma namaatis galateeffannee kan deemnu ta'a akkasimi abdii inshaallah وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنجديرا نافو حال فياسا جلقاب بكي ستيب نتورة توري نمني كل لبونيها فمهينا فو إرها توري نوت أما يادو سنكيسا دكتورين اللي بهن إن اللي به نو اللي به ربين كيسا نباسير الحمد لله رب العالمين أما حال فياهر كسا ميلسا قمسا قرسا إجسا خناتي dhuunfa deebine jirra jeneraaliin dhamnaa laata yaaddu kan turre amma dhuunfaa gurrisaa kam talaata ijjisaa kam talaata harkisaa kam talaata miillisaa kam talaata qodaansaa gogaansaa kam talaata amma dhuunfa chirchaaroo eegallee jirra duraan jumlaa shakkaa turre amma chirchaaroo deebinirra kun ni'imaa guddaadha haa ta'u ammoo akkanumattuu namni dhufee ol seenee yoo argu wallahi an doktora kufuu ga'e arge akkatti beekurraa dhabeedha دكتور كفو دا جاي هند أرجع كلا في شجر له سلام كلا سني في حواسني كي يورف تاني كتسالج الرأي سقافة شو اللي أرجعتني يورف تاني ميرها ما كيس سنجلنا رفتني قافة ميرها ما كيس سجلتني إساس قلبين نجابا نوس قلبين نجابا واحد دوت آيشو كنافو كنا أستاذ شريعة الله I think هنتاو عادة الله هنتاو سير خمينو هنتاو نما ركوب ستبرد وفاني feeling akkasii mul'isu dhugaadha isin gara laafummaa keessaniif dhugaadha isin gara laafummaa keessaniif obbolummaa oromummaa islaamummaa amantaa warri kaleessa wajjin turte warraadha wajjin jirtan isinit dhagahameetoo miira akkasii isin keessa osoo hin beekne miirri tokko beekama fakkeenyaaf namni wantoota dhalli namaa ofii isaatii kontirool gochuu hin dandeenye hedduu jira san keessaa tokko haxxishoo fa'aa amma yoo dhufte shintibeetti dhufte hoteela dhufte bakka barbaadde dhufna haxxishoo si harkaa baate saniifuu miira akkanaa ammoo to'achuu hin danda'ama waan ta'eef nama dhukkubsate dhuftanii biratti boo'uun biratti hunne jechuun inumaa yoo inni du'aa jiraatillee ati fayyiteerta ati kaateerta ati maal tateerta fayyaa qabda naga qabda kan amma abdillee waan nu bira jiruuf jabeessuuf miti ka isaa ammoo nu qofaas miti ka isaa ammoo kama sirriiti saniifi akkasitti nu hubadhaadha waa hedduu jira namni dhufee asitti yaalu doktora irraa narsii irraa hedduun isaanii ijoollee kiristaanaati namni akka biraatitti ilaala akka biraa fudhata waan musliimaa fi kiristaanni wal dhabe fakkeessee kan laalu illee jira obboleessi keenya addisuu raggaasaa illee ilaalcha akkasiitiif hidhame I think inni illee akkasii yaadeen ittiin fakkaatu obbolummaa itti dhagahamee rifatee sanaas miti sanaa olii dhusoo jedhee an akka mataa kiyyaatti obboleessa gadi ta'ee fi cubbuun ittiin fakkaatu osoo sanii olillee ka dogongorullee ta'ee obboleessaa miti namnumtummaan bira dhufee isa arge haala inni keessa jiru sanaa olis gochuus jechuus danda'a inumaayyuu inni nama waa beeku waan ta'eef qaaman beekamne jedhe inumaayyuu nama waa beeku waan ta'eef qorannoo doktoraa booda asiidii fi miti zayitii ta'uu hubatee viidiyoos kaasee viidiyoo gara biraas dalagee viidiyoo dhiifamaas hojjetee kun hundi fudhatamuu dide amma hooggantoonni qaam dhimmi ilaallatu gubbaa fi jala haala bareedaadhaan isallee dharraa hiikuudhaaf hojjetaa jiranii isinillee galatooma jechaa wal hubachaa waliin deemuun gaariidha inni biraa ammoo obboleessi keenya abdiin yeroo ammaa akkuma irra deddeebine isiniif maa jirru waa lama isinirraa barbaada tokko du'aa'ii halkanii fi guyyaa lammaffaa waan qabdan haga cinqamtan san haga yaaddoftan san haga boochan san dhiisaatii akkaawuntii isaa ka amma asirra isinii barreessu kana akkaawuntii isaa kan namni hundi gadhiisu jiru kanarratti
xiqqoo guddoon jedhanaati irratti gadhiifadhaa irra buufadhaa obboleessi keenya kun amma nu malee nama biraan qabu obboleessi firri abbaan haati hundumtuu numa waan ta'eefi bismillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu ummata keenya kan biyya keessaa fi biyya alaa teessanii haala obboleessa keenya Abdii Raggaasaadha nu gaggaafachaa jirtan arroo akkam bulee akkam oolle jettanii halkaniif guyyaa yaaddoftan hundumti keessanuu nagaan onni irraa maddee lafa jirtanitti akkuma isin jirtanitti isin bira haa ga'u jecha ustaaza kiyya ustaaz Abu Talhaa wajjin haala fayyaa obboleessa keenya Abdii Raggaasaadha gaggabaabsinee daqiiqaa muraasa keessatti isiniif ibsina osoon jalqabin ustaaz Abu Talhaan haalli fayyaa obboleessa keenya Abdii Raggaasaadha duraan irraa amma hoo maal fakkaata waan jedhu isaan gaafannee walitti dachaana ustaaz haalli fayyaa obboleessa keenya Abdii Raggaasaadha kan duraatii wal bira qabdanii gaafa ilaaltanii anillee baruudhaan ibsuudhaaf yaaleera achi asillee guyyaa tokko lama akkas geenyee irraa mee maal fakkaata haalli fayyaa isaa بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جل كبا إرتي وردفتوني كينيا أسين نداوة جرتن هندي كيسانيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فارون كربي هران نجهدي هرا رمضان هل كان ساد الدمي لما فاكي سجرة أشل الأواخر أرجى الليالي guyyoota halkan keessa halkan irra kajeelamtu keessa jirra waan ta'eef du'aa'idhaan obboleessa keenya wajjin akkuma kanaan dura turtan ammallee daran itti akka jabaatan isiniin jecha haalli fayyaa obboleessa keenya Abdii Raggaasaa keessa jiru jalqabaa qabee hamma yoonaatti yeroo bira qabnee madaallee jennee alhamdulillah sadarkaa bareedaa irra jira sadarkaa abdii namatti horurra jira sadarkaa yeroo gabaabaa keessatti illee yoo rabbi fedhe yaalii isa barbaachisuu fi bakka barbaachisuutti waan isa barbaachisuuf yoo argate fayyee akkasa kanaan duraatti deebi'a jennee waan rabbi irraa abdannu irra jirra waan ta'eef keessatti yoo har'a haala bareedaa keessa jira isinillee du'aa'ee keessaniin akkasuma waan isinirraa eegamuun waa hundaanuu akka biraa hin hafne hamma fayyaan obboleessa keenya akka jalqabaa isaatti deebi'utti isiniin jechuu barbaada itti aansuudhaan hawaasni keenya yeroo hunda gara kanatti yeroo dhuftanis ta'ee bakka jirtanitti furmaata tahuu fi du'aa gochuu fi waan qabdaniin gargaaruu kanarratti haa xiyyeeffannoon isiniin jedha kana fakkaata inshallah galatoomaadha ibsa bareedaadha egaan akkuma beeytanii namni yeroo baay'ee nama gara miidiyaatiin jiru kana wantaayidha namni obboleessa keenya Abdii Raggaasaa cinaa dhaabbataa jiru tokko ustaaz Abu Talhaadha halkanii guyyaa akkasumallee obboleessa keenya Muhammad Amin yookaan Uddin Hayaas hunda kana caalaa immoo kaameraamaanii keenya danee halkanii guyyaa sa'aa 24 kilaasii kana takkaa ba'ellee beeku namni tokko uummanni kiristaanaa fi musliimaa waanuma akkuma miidiyaa irratti fakkaata dhugaa dubbachuudhaaf mana kana nam tokko muslima nam tokko kristaana bula gaafa jalqabarraa jalqabee jechuudha gaafuma jalqabarraa jalqabeeti so garaagarummaan akkasiillee waan jiru namatti fakkaachuu danda'a garaagarummaa akkasiillee gidduu kennallee hin jiru khaleessallee arrallee ijoolleen kristaanaa as dhufanii baay'ee hedduu booyaa turan ijaan arganii hedduun argaa ture